عاد سيتو مجرامي لا جولسن قيسي حراجبو قيسي حراجبو قنسمان حراجبو وقسم بيخا وان سيقولو تمام وان أرجين جتشا جرتو سينغا أولو تالتوس قد تالتوس واني يسين في الدنجرتو بالبلان دولتي مال جتي هدود آدنا آيونا كسي سننغون يونا كني سننغون يونا كسي سننغون كوني فايدان كابودا جيسي دادا چومتي آينوتي سيفين دادنو آتي دالادا جولي لمان حركا قبدن دنيا عتس عبدي لمان جتشو اسم عبدي تيفي عبدي أمس فرانيس منتي خسنو دنيا ولمانو منن نيكدا صداتي قباتشو وانا منن نيكدا عكستي والقرسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركفوني جرتو هردفتوتا في خبجمتوتا خيني إلمان رومو كالدنيا مرة تركمتن سلامني خيني بكم جرتنت إسنا ركبو سنين جتشا دفني ربي فكالني آقو مالين دفتن جتشون كيسن حفين كبو إن شاء الله همدو ما فيديو خيني تنو فانا تران أفر خيني أسمانغا ورين channel خيني فهاريتاتن سبسكرايب like share godudaan nu jajjabeessaa isiniin jecha alhamdulillah rabbiif galannee haagoo faraan kaleessa maalirra turte arra maalirra jirta jechuun keessanaaf hin qabu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beekamutti gaa wanni jira maali yoo jettan nuti waan harka keenya jiru ilaa irratti harka keenya hin baane qorannoon teenya itti fufti isinii galee saniifuu gaa arraan tana maaltuutu daran si ol deebisee khobaakee maaltu si ol deebisee jarrinoo eessa jiranii mee maalirra jirtanii warri jechaa jirtan har'a wanni na fide irra guddaa akkuma beekamutti gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maal yoo jettan abshiroo khayru mayaadii sharriin abbuma eedii jaan isinii galee toorra Ibraahim illee afaan narraa itti godhu jira rabbi ammallee walitti galchee bultii isaanii oowwitu rabbi nu agarsiisu hunduma keenyaa'u arragaa maaltuutu si ol deebisee yoo jettan viidiyoo dabre keessatti waan taamee tures quba qabdan akkasumatti haala jiruu fi jireenya kana wajjin wal qabatu faraan bultii namaa keessa maaltu si galchee jireenya namaa keessa bayi maal warri naan jechaa jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaadha bultii namaa keessa seenuu hin barbaanne ani dirqama wanni nattee bultii namaa keessa na galches takkaffaa wallabdee obboleessa kiyya ilma biyya kiyya jee artistii Abrahaam Abdallaa wayim qobbawuu isa biratti gaa yeroon argamu inni ani toltuma isaaniif yaaduudhaaf haa galatoomu sababa wallabdee obboleessa kiyyaa fi obboleettii duniyaa wallabdee isaanirratti adanirraa kan ka'e dhufe isinii galee sababa sanirratti maaltu taame viidiyoo dabre keessatti agartanii turtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya achi asoo maaltu taa jira Abrahaam maal godhaa jira dhufeeyo anigaa bultii isaatiif jeetiin isaaf dhaabbadhee waan takka waan jira waliin haasofne haala itti mana isa deebu yaadeetiin ture isinis kanuma quba qabdan ta'a viidiyoo dabre keessatti ni agartanii akka arkitan abdiin irraa qaba maaligaa hiccitii jaartiin isaa naafi isaas walumaan nurra daleedee ol baaste saniitutu ila arraan tanatti akka naafi inni gargar viidiyoo masaniitu akka naafi inni gargar cinu kan godhe maali yoo jettan gaa dhugaadha jaartiin isaatis nama kararra jiru roorroo isarratti ofutti jirtu garuu isa roorroo irratti ofu jira saniifuu gaa achirra dhaabbateeti faraaniif dhaadachaa ture hedduunaaf dhaadate rabbiif galanii haa ga'u arra guyyaa keessaa ani hararran jiru gochiinan godhaa jiru kun gocha sirriitii miti jee obboleeyyanuma kiyya biratti deebi'ee isaanuma akka bultii isaa keessatti inni deebu ifuma gaafatee na deebisaa jechuun isaatu arra if harkee jiran na fakkaatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hedduu takka waan kana keessatti shoora taphachaa turan isinilleen wallahi hedduun isin galatoonfadhaa faraan kobaan deemanii roorroon ta'e hedduudha karayyuu si dhaadachaa jiranii waan kanaafuu ati ifee gimaallaan jettanii hedduuna gorsaa turtan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arragaa inninis viidiyoo isaa keessatti yeroon arku hedduu takka isinii galee akka haadha mana isaatii fi innillee walitti araaramanii akka mana deebu viidiyoo isaa keessatti irraa tuqanii turan abdii fi duniyaan haa galatoomanii arragaa takkaffaan yaada kiyyaa isa kana
lammaffaa maali yoo jettan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya nuti gaa inshaallahu taala kararraa meeneetii miti tamam hanqa beekumsa keenya hanqa yaada keenyatti wooma sirrii dalagu jirraa jeetii yaada sirrii miti yoo naan jettanillee isinis yaada keessanii walumaan ka agarru ta'a maali yoo jettan joolleta qabne gaa tamam harka keenya jiran ilaa irratti qorannoon teenya addaan hin cinne deemaa jiran maaliif waa'ee san keessatti obboleessi keenya abdii eeysumni abdii jechuu ani naafillee eeysumni hedduu takka nutti yaare ani gocha kana keessatti isin maaliif guyyaa viidiyoo jalqabaa gaafa Khaalid arkattan maaliif na yaamuu dhabdanidha jeeti nu qomatee ture san irrattillee dhiifama nuuf godhe maaliif waan takka takka agartee hatattaamatti irra dhaabbatte takka yeroo waan kan nuuf hin dandeenye saniin nu mudatee gochisan nuti saaloo san haaluma san hin baane isallee yaamuu hin dandeenye hin dhaqqabne jechuu wal nu hin dhaqqabne lamata deebii akkasuma fakkeenyuma saniin nu deebiti isinii galee sababa san irratti maaliif na yaamuu dhabdanii maaliif anaatu nama firraa dhorkuu hin dandeenye moo maali isin wanni na yaamuu dhabdaniif jeeti nutti qomate haa galatoomu nama ifiitu nama qomata agartee nu qomachuu isaa san irratti ittiin mufanneen inshaallahu taala inninis gaa akkuma isa fakkaatutti fudhatatee nutti mufateef inshaallah gaa waan mufaajaati sanis akkasuma ammallee ijoolleen harka keenya jirti bakka dheetin qabdu mana keessatti hidhaanidhaa taa'u jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya eegadeen gaddaagaa isinitti gadi hin baasne maaliif qorannoo kana ammallee gana nama hedduu babaasaa jiranii nutis gaasan jalaanaafne jala deemu jirra isinii galee akkana hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asumaan gaa isinis waan isinin mul'atu waan isinitti waan fakkaataa nuun jettanii karara nu hakkaayuu keessaniif hedduu galatoomaa dhageessanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u arragaa maali yoo jettan kaleessas agartanii turti saayibtittii takka qabattee hedduu dhaadachaa jirti isinii galee ammoo isiin dhalootu dhalaaf dawa qaba si galee yoo atiifiif kabajje namnis kabaja si gala saniifuu dhaadannaan ta'e bu'aa hin qabdu bakka nuti jirru ni beekta barbaada keenya qabannaan hottu si galee siifi warreen si duuba jiranis tamam fakkaataan akka keeti hotta wanni sodaatan maaltu jira isin jeeyna isin warra hooggantoota magaalaa kanaati wanni isin nurraa isin sodaachisee ilaa irratti teessisu maaltu jira mee ijoollee sanirraa qeensa cabsaa yoon akkana isin goone yoon akkas isin goone kuni maaliif ta'a kuni waan jettee dhaadattuuf hin qabdu asuma bayi dhageesse asuma bayiiti waan garaa keeti ol baasiiti ibsadhu tamam waan godhuu barbaadde as beeti hojiidhaan godhe yaadaan teessee bakka teessee tararara namni kamiyyuu taanaan bakka taa'ee waan fadhi haasa'uu ni danda'a isinii galee magaalaa tana keessa zaa 24 dhaabbachuu jira zaa 24 deemu jira si gala bakka teessee wanni namaaf dhaadattuuf hin jirtu akkasi yoo ifi jettee if dhiiste sumaaf irra wayyaadha ifumaajii if dhiisi si galee ati akka nama tokkotti wanni ati silaa siin jaamu ni jira garuu intala dhalaati obboleettii dhalaa qabna dhalaa jechuun haadhaas obboleettiidhaas jaartiidhaas saniif xiqqishoo waa siin jechuun nutti ulfaata si galee waan san taateefu ati kabaja goradhu akkas hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kana kan jiru lamata nuti gaa inshaallahu taala akkuma beekamutti tamam gocha namni akkasitti nama caccabsee walirra kaayee nama fatteessee maal godhu san godhaatii miti isinii galee san dhaabnee jirra walgala nama waraanu wayim nama diru namarraa dhiiga buusu namarraa maal godhu laa kanuma dura isinii galee akkitti namarraa kafalatan akkitti nama azaban hedduu isinii galee saniif arrallee borullee nuti tattaaffiin teenya fuuldura keenyas tamam ittuma fufa malee addaan hin jettu hanqa hundeerraa kaafne guddarraa hanqa macarrashaa isaanitti fuune
harka mootummaan eenu gonkumaa ni dhiisna jettanii hin yaadina. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinilleen gaa akkasuma gaa arras ta'e borus dhageeffadhu dhiiraaf dhaadattus gaarii miti agartan keessattuu warreen akka Faatee warreen akka Maammee jarreen kun Abrahaamii wajjin warri Faraaniif dhaadachaa turtan Faraan akkana isin goonaa maal jettanii isaa wajjin dibbeetumaa turtan arragaa isoo waan takkan hubatiin itti seenuu keessan isinumaatu itti sheenawa isin galee arra gurbaan bakka isin irraa eedan san hin jiru isin jala yaada jijjiiree jira isin galee isinirra haadhuma manaa isaatu isa qabata isin gala wanni isin ol utaaltanii achi utaaltanii waliin tumtanii maal wal gootaniif takkan jirtu akkasii ifumaa jaa FDisa ani ammoo akka nama tokkotti yoo dhimma narraaf qabaatan dhimma teessan karaa isin barbaaddaniin isiniif deebisuudhaaf ani qophiidha saa 24 isin galee kanaafuu warri Faraan ati maal jettanis tamam warri nu qeeyxanis galatooma warreen koomentii babbareedaa nu barreessaa jirtanis hedduu galatoomaan isiniin jaa akkas hordoftootaa fi kabajamtoota keenya la'anna'u gaa nutis isinumaan isinillee numaani waluma qabna nuti ilmaan Oromoo addunyaa mara irratti argamtan warri biyya adda addaa teessanii nu daawwattanis tamam warri gocha keenya kana irratti mufattanii isin maaliif akkana nama gootanii dila kana maa nama azabdanii isin rabbiin sodaatanii rabbiin sodaanna alhamdulillah rabbil alamin ilma muslimaa ta'e rabbiin hin sodaanne hin jiru dhageessanii sanumaafuu gaa maaltu gocha kana isin goosisu jira yoo jettan taate gocha lubbuuti tamam bakka lubbuun namaa ba'uu deemtu bakka ajjecha namni namaaf dhaadachaa jiru dhaadannaa namaatutu nutis akka nama qabne tamam kana nama goolu dhaadannaa namaatu kana nu goosisu jira malee jaalanneetii miti akka kana goonummas warruma gocha kana nuti godhu jirruutu nu godhe isin galee sani hordoftootaa fi kabajamtoota keenya alhamdulillah rabbil alamin isin gaa leencaa isin akkana wallahi galatooma isin galee arras ta'e borus ta'e Oromooti qaali akkana ani yaanni kiyya isuma kana dabalata isinilleen hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo du'aayin nuuf godha du'aayin teessan hedduu nu gargaaraa jirti inshallah taala namni agartee miti rabbi qabate waan dhabe hin qabu namni rabbi irratti hirkate waan dhabe hin qabu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin gargaarsa isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin bira haa jiraatu isin jecha alhamdulillah sanif gaa rabbiin akkasii alhamdulillah gaa isinis hedduu takka galatoomaadha an hedduu isinumaan galatoonfachuu dhufeeyu kana takka gaa warri garteemi jiraati maaliif akkasii Oromooti ani dhugaa rabbiyoon isinitti hime nama hangan takka namarra ajjatuu miti nama hangan takka shira namarra yaaduu miti gonkum dogongora kiyya nin beeka dogongora kiyya hanqaa isin na hordofu jirtan kana keessatti guyyaa tokkoon dogongoree beeka guyyaa takka isin galee guyyaan takkichaan ati dogongorte kamiyoo naan jettan gaafa wallabdee iftuu fi yaani gaafa Faatee fi Ibraahim michiyyoo iftuu jalaa fuudhanii iftuun maraattee bas halkanii guyyaa iyyansaaf boo'icha maal jettee kaftaate informationa akka isaan mana jiran obbaleetii teenya Fooziyaatu birraa dhageenye mana Faatee itti dhayne Faatee achirratti gaa'ani gizee isin ilmoo teenya jettee gaa michiyyoo qaqqabdeen irraa harka qabee tamam adabadhu taa'e jeeni isii qabee irraa ta'e gatteessise guyyaa san iftuun na harka dha'uu saniitutu akkaan dogongora keessa galee na godhe isin galee dogongorri kiyya sanii halammadaati kaabbaan firratti hin beeyne ka isin beeytan tarii jiraachuu mala tarii jiraachuu dhabuu mala saniifuu gaa isinis dogongora Faraan
asumaan faraanati kana jaati dogongora isaa sirreessaa fi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jaaladha. Isinis akkana jaalattan abdii guddaan isinirraa qaba. Inshaallah ani akka nama tokkotti ilma keessanii, ilmoota keessanii, obboleessa keessanii wanni isinaan jettanis koomentii jalatti akkanaaf barreessitan yaada keessan arkuun qaba dirqama isinii galee asumaan gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya laal maal gootan seetan wallahi waan isin jechuun beeku hordoftootaa fi kabajamtoota keenya inshaallah hedduu nu jajjabeessaa jirtanii baganuuf jiraatan akkasii viidiyoon kiyya arraaf kana fakkaata inshaallah taala hanka gaa waan jiraasan dhugaa himsisnee guyyaa achi as baafnetti agartee ijatee isin duratti waan jira guutuutti hanka nuti baasisiif nuti hafuuf hin teenyu mucaa isiniif risaalaa barreesse sanillee lubbuu isaa hin dabarsinaa akka ol baaftanii himne maal jechaa jirtan haadir tamam dhageenye jirre isinirraa tamam keessumaan haalumaan beekamne nuti dhuunfaa keenyatti isaas galatoonfanna haa galatoomu obboleessa keenya inshaallah taala hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.